Guyyaa keeti. Guyyaan koo maaliiti? Maasis fakkaate namni waa ofiitiin boona. Kan biraa kooti jechuutu hin ta'in isaafis nan kabaja abbaa sanaaf. Koommoo akka inni naa kabaju gochuudhaaf bakka inni kabajamutti ofiisuu hin dirqamu. Uffata ofii waa ofii jechuudha. Inni nu carqii nama biraatti tolche. Hamma carqii uummanni keenya tolchutti immoo taa'abuun dirqama. Carqii nama biraatti tolche. Carqii nama biraatti tolche kana nu jirbii qabna. Akka nu malutti amma darbannutti isa ijoolleen keenya hodhite uffannee agarsiifna. Ijoolleen keenya hodhaasaa hodhite miti. Nu immoo carqii amma tolfannutti. Hodhaan hoguma sadarkaa carqii sana faabirikaa isaa ofii tolchuutti. Kanaaf fakkeenyaaf waa isa Faransaayidhaan dhuftee hin boonuurra. Isa Faransaayidhaa fiddee Ingiliziirraa fiddee bakka fiddaa eraa ittiin bareeduudhaaf addunyaa moodeela ta'e malee namaa moodeela ta'uu hin dandeenye. Amma akka faranjiin uffata koo uffattu hojjechuun hin danda'amu gaafiin kan. Maal jettaan? Kanuma wanni guddaan kaayyoodha. Jibri duraanis ergaa turre. Har'aa miti. Kaleessa Sooriyaatti ergaa turre. Jibri ergaa turre. Seenaa kana immoo simattu qabaayyuu. Natu qabaye. Gaasarri Baalee Jibri Sooriyaatti miti. Attachmentiin nu biyya alaatii hin qabnu kaarraatii miti. Sinaanaa jedhamee barbareen asirraa fe'ama. Baaleen immoo akkuma jirutti biyya Sooriyaa jechuun waanuma sharqara usat jedhamu kana irra caalaa jirbiin asii fe'ama. Gaala gara gaala kuma 70 fa'iin fe'ama. Gaala kuma 70. Waan lafaa miti beekatu. Kana barbaraatti erganii barbaraan kana eenyuti karisiiti. Itti qaraxxee itti maal taate tun ta'ini alkarree sababa sana haadma sadarkaa alkarree Baalee irraa yi'ee isii kana gaa jechuun kaleessa yoo haate hin argatta of barbaadachuu magartaa qabu. Kanaafuu kan jedhamu hodhachuu qofa osoo hin ta'in hodhuu qofa osoo hin ta'in hadda kaleessa namatti uffisaa turre hadda uffata ambaa uffachuun fafaa. Kanaafuu hodhuu qofa osoo hin ta'in Jibriinis keenya ta'uu qaba. Jirbiinis keenya jirbii kaleessaa sana gaasarri deebachuu qaba. Gaasarri jirbii kaleessaa nu jalaa ergaa ture sana haddas bakka sanatti deebi'uu hin danda'a. Durii kan beekamu biyya Baalee kana keessaa gaasara, Sinaana, Agaarfaa, Diinshoo. Si galee kun biyya goobaa fi gubbaan booddeedhuma kana jedhame malee nu hin beeynu kan nu beeynu Sinaana. Sinaana jechuun gala baay'ee taarika keessatti jalqaba irratti kan barreeffame. Kan aanaa miti kan jedhu waggaa 900 duran turre. Alla eessaa fuutee yoo sinaan jettani dhaqaati kitaaba diiwaana seenaa hawaasa keenyaa dubbatu afaan arabaatiin barbaada hin agartu jechuudha. Kanaafuu Jibrii qofa osoo hin ta'in hodhaa qofa osoo hin ta'in kaampaaniin sunis abbaan hojjetus oomishnis wanni lafaa bahus kan ta'uu qaba. Hadda hodhaa keenya uffanne malee uffanni keenya miti kanatti nu beeka. Garuu mallattoo keenya lafan kaannamu. Akkas. Akkas.